Safur duudhaa akaakilee kooneegaa. Warri abbaa yeroo silaa ajaja dide. Warri abbaa yeroo silaa ajaja didanii waldaa ofiin jedhu immoo siyaasa fidanii. Isaan haa itti dhiisi. Sababa isaaniitiif seexanni akka nu finne. Jalattiitu silaa diddee kaanii qabneetu rukunu. Lakkii rukunu mee xiqqoo obsina. Isaan kun gorsina. Namni kabajamaa harka waaqaan tolfame namummaa isaarraa kutee namni ittiin godhamame nuti bara baay'eedhaan rabne sababii afaaniif nama baay'ee qabne kana booddee waa'ee keenya dhiisne waa'ee warra badee yaanna kuntu amma tokkummaa qabne warra badee qabne. Eeyyani dhuguma namni hunduu bahanii harmee haadha isaaniif diinallee ta'anii sababii afaaniin hin fedhu nama dhabuu afaan nagaanii hunduu barachuu qabu. Akka nagaa jirtu fayyuma keessanii maal waliin haasoftummee maal dhageessanii kootaa tokkummaa namoota kiristaanaa dhagna rakkoo gidduu keenyaa mari'annee hanna qooda wal komachuu dhaabbannee malaala kootaa ni tokkommutu ilaala. Eeyyani nagaadha galanni kabaadha. Hojii keessanii bu'eenyi tachi dhagaa. Erguma isin dhuftanii nageenyi fagaate inni isin hunda seetanii dhiyaate namni baay'een beebatas kaana lagate isin hunda sirbaa isiniin badde. Afaan isaan yeroo booddee waan goota hunda adeemsuu beeku. Fuulota fakkaatu abduugaa uffatanii arraba keessanii booda madaba dubbatanii garuu isin yeessina ciccirtanii nu nyaattanii mana kiristaanaa jaalalurraa gargar baasanii. Maanuma keessan hin taaneef immoo cicciraa wal nyaadda yoo kanarree taa waan hundumaa baadda. Ani yoomasi wajjin kana bukeesse laaqa lafa kiyyan taane akkamiin annaqaa. Oromoo sabboonadha ofiisaatti boona kan akka keessanii kana hin ajjeesna mu maal goona. Oromoo safuu eegeerra eeyyan sabboonadha aadaa banuudha malee ajjeesuun hin jiru aadaa isaa keessa isa dogoggores golfatee sirreessa maaluma hojjannee kana hunda balleessaa maaliif kana baasta akeekaan kee keessa dogoggoruu dandeenya eeyyan dhuguma maaliif rakkicha hundumaa ati nu gorsinaan ni dhageenya nama badii keenya nutti mitiin jennaniifama. Beektaa waa baay'ee si kalee dhalattanii kanaaf dabsafuu waaqa Oromoo dagattanii isa nuti hin beekne fiduu nu baachisanii fedhii keenya malee humnaan nu nyaachisanii isa nuti hin beekne fiduu nu baachisanii fedhii keenya malee humnaan nu nyaachisanii ani garuu baddee sanaaf ta'uu beeka yooma kiyya dhiisee amantee namaa eegaa. Kan akka keessanii kanatu waan gandaatti dhufe innis deebisa kun kaabarraanas dhufe. Keenya keessanii kan ormaan waamu demoo godhatanii qabeenyas nu saamu isaan dalagaa lamsitti fakkaatu qomoo malee kanaa miti ilaa waan qomoo. Kaleessa dhalannee eeyyan dhugaa haallu garuu waan hundumaaf irra keessa ilaalu kan hundumtuu beeku inni hunda caalu waa'ee tokko ta'uu eenyutu wallaalu kaabas ta'ee dhibba milas ta'ee ba'a hunduu sanyii tokko noo irratti wal ga'a eeggata kan dhalatan warra darban keessaa Oromoon kiristaana miti waaqni Oromoo qofaadha kan jedhu natti himuu dandeessaa? Sanyii keenya gargari maal qabna wal keessa nuti hortee kuushimmaan taate obboleessa akkamiin sittee akkamiin na dhageessa qooda mata irrattee kan gaddaa guddistu keenya baruu barbaadanatti seenaan guddistu hortee kuushofumaa waaqa abbaasaa kadhata Oromoo kiristaana miti duruma waaqeffataa. Walitti dhiyaannirraa wal dhageenyaa qo'e kuushin maqaa miti kaam immoo kan nooyi immoo qajeelaa isa kiristaanummaa bal'ise sababii gaarummaa isaan waaqayyoon dhiise sababa cubbuutiif biyya lafaa balleessuuf jedhee nooyitti dubbate loonii hojjetu jedhee nooyi nama qajeelaa isa waaqa isaa beeku nama isa garraami ajaja waaqaas eegu loonichas hojjetee saala faana durgalche bishaan nyaatamurraa warra amma jiran oolche qajeelummaa isaan waaqayyoon kadhatee waadaa bara baraa waaqarraa argate anii fi atis gaafa badii dalagde waadaa isaa galame nyaatamuu bishaanii hafne seenaa isa dhugaa karaarraa jallisnee maaf Oromoo kiristaana miti jennee karaatti hambisne. Maalis yaa ta'u maalii na dabarsee egaa maalis yaa ta'u maalii na dabarsee egaa Oromoo kiristaana
miti duruma waaqeffata. Wanti hundumtuu yeroo ammaa kun caalu kanaaf yaadni ture kanaaf hinaalu. Eeyyeni fudhatu isa ormi fide eeyyeni kanumaaf hin dide. Egaa Oromoon yoomuu waaqeffata malkaaf tulluu ba'ee abdaanis kadhata. Eeyyeni dhugaa Oromoo waaqeffata garuu uumamaa miti uumaaf jilbiifata. Oromummaan uummata dhuunfaate eenyutu fi fedhee ta'ee sun dhalate halooti talima dhugaa sanaaf bari uumaa fi uumamaan lamaanuu gargari. Anis maa kan jibbaa isa waa'ee lafa dhaate silaa keessan nagaa Oromummaa keessaa ubbaase Oromummaa waaqeffataadha eeyyee jedhe haqa kan inni waaqessu immoo uumama miti waaqa. Qirreessa qabatee lagatti gabba'ee waanti tulluu uumte jedha gaaratti ol yaa'ee booruu gannaa darbee gaafa birraas ga'e waaqa galateeffata laga gubbaa taa'ee mee maaloo ilaala abboota kaleessaa Abrahaam yaadadhaa warra darban keessaa inni uumaa taate anatti dhiyaatu waanti biiftuu uumte anatti mul'atu jedheetu uumamaan uumataa kadhate waaqa samiif dachis waaqa isaa biiftuu waaqa isaa argate eeyyee dhugaadha Oromoo waaqeffataadha waaqa waaqessa. Waaqa laga uume lagaan galateessa. Kanaaf laga bu'ee kanaaf tulluu ba'ee uumamaan uuma kadhata. Kanaaf kan jennu Oromoodhaan waaqeffata. Inni natti ta'e gaaffii bareedu eeyyeni bareedaaf naaf galeera hunduu Oromoo kiristaanota jechuun natti fakkeessanii barbaadee fo'uun harmeerraa na fageessanii. Anis otoo hin beekne wallaalumaan ka'ee mana kiristaanaa jibbee diina ishii ta'ee daandii ishii sirrii jallisee irraa badee mana kiristaanaa balleessuudhaaf yaadee maaltu natti seenaa ishee addeessee maaltu nagaa godhe laphee koo jabeessee mana kiristaanaa gubuuf maalii kan nageesse eeyyen nan kabaja nan ulfeessa iddoo bultoo haaqamumaa manni kiristaanaa koo eeyyen baree dhuguma amaara guraagee jettee hin footu hundumaa aadaa koo guddisee maa koos kabajee waaqayyoon galateessa ani Oromoodhaan waaqa na uume waaqessa. Egaa kana booddee si waliin nan deema isan dogongoree obboleessa godhiifamaa. Hubantuun galatoomii guddaa dhugaa walitti himneet walaman nagaa hundaa dhugaa wal dhoksinee maaliidhaa walirra koota tokkummaan mana kiristaanaa oollaa isinoo maal jettu eenyu sin daangesse asii deemaa jedhee eenyu sin fageesse. Guyyaa toolee bulee eeyyeen fagaanneerra lafa sana hin beeku nuti kakanneerra. Durdurri lafa sana nageenyatu jira kiristaanota hundumatu gaafas waliif jira. Har'a garuu ta'e dirree lolaa fi siyaasaa akka dhuunfeenan rakicha garbaasa. Gubbaa deemaa keessa maal dhoksitu? Rakkoon jira taanaan hanga yoomii dhoksitu? Isinoo dhoksitan rakkoo keessan eenyu kaasaa asii deemaa jedhee eenyu mangasni baasaa? Lakkii dhoksuun miti takka hin qabnu dhoksaa. Kana booda nuuf fixannee jirra obsaa. Waggoota muraasa dura waldaa keessaa dhufee sirni mana kiristaanaa ni caccabe dhufee. Sidaas Oromoo yoo mana kiristaanaa ceesisaa afaan durii didee Oromummaan hindisaa. Amaariffa durture kana abbootii fidanii hin barbaadu jechuun fudhachuu diddanii. Kiristaanni durii dhabbee dhaga'a akkuma duriitti hojjetan mee maal ta'a? Dubbachuun yoo lolle anis itti kan dabala. Maaltu naaf sirrii akkasuma isa caala afaan galee ture fudhate jedhee didee amantii isaa siyaasa ol fide. Hirmaanii jedhama abbaa dhugaa fakkaate ciibsa dhoksaa bubaa jalatti baate Oromoo fi namaana jechuudhaan cicciree mana kiristaanaa tokkotti bakka lamatti hire kiristaana dhugaa achi gadi yaasee duuka boota jedhe maqaa isaa moggaase maali duras ta'e namni lapheedha nama isinitti baatu ta'e neenatti mina mana. Ishoo gaaffii keessan bareeda baay'ee natti tola. Gurra boolla feetu dhageettiidhaan boolla yoo arganii beekin wanti hundi simaa amma beena laalaa waan tokko isinitti. Gurra keessan lamaan jabeessaa qabadhaa wanta dhagi jedhu lapheen dhaggeeffataa qabadhaa. Kiristaanni qajeeladha yoo qajeeladidha amma gabbaa fi dhagaa dhagaa fidaa. Beena. Ani deemaa jedhe maali dhaabbattu oo wangeela qofa lapheen dhaggeeffattu. Ani deemaa jedhe eenyu jedhe ciisaa amma sin ga'eera gurra keessan gadhiisaa. Maalan sinin jedhe mee maal dhageessanii ani deemaa jennaan maali dhaaf teessanii.
maas jechuun malee wanti jettuun beekamu. Akkamiin deemee silaa hin dhaga'amu. Gurra qabadhaa malee wanta biraa hin dhageenye. Ati jennaan miti teenyaan teenye. Laala. Kana rakkate Oromoo kana rakkate sabni inni kana caalu maatu jira qabni namni gadi jennaan gaduma jechuu beeka. Deebi'oo jechuudha nama of jalaan eegu. Tokko dhukkubsatee osoo ciisuu fedhe hundumtuu salaalee hin ciisa gajjetee mana kiristaana seenan akkuma namni ta'e ta'u lakkiin goyoomsitu nama lapheen hin dhaga'u. Dhuguma rakkatan eeyyessi barree wanti biraa gogaa sirriitti agarre erguma ishee dhuftanii Oromiyaa keessaa maalidhaa biyyaasuu keessanii abboota kaleessaa Oromoo dubbachuus yooma hin dandeenye silaa isaan maali kan nuti dhageenye. Maaliif isa tokkoon Oromoo guddatanii aangoo isa lamee hoogganaa hundatanii silaaduu Oromoo waan tokkoon beeku mana kiristaanaa miti ofii isaanii beeku kan nutti dhabu inni guddaan kana amma dhuguma dandeessa hooggana. Eeyyee inni abboota kabajaa waan tokko dindeemee jiru abboota kabajaa waan tokko sitti ammas na dhagaye ati kootu ciisi ati murrataa kootu ciisi. Seenaan keenya kaleessaa haala kanaan as ga'e inni gubbaatti tokko ishee ta'ee Eeyyee ta'ee baay'ee natti tole. Maataa gaafa hundaa tola kalmatti oole gaafa nama rataan hundi nama eegu eenyutu sirraa na kaasa namni tokko na Akka mati wanta gamma dibataate amma jirtiisuun nyaata nyaate lakkii dadhabbii namaa jala oolaa osoo jira taa'ee jettanii dura maaloo narraa kaasa jalqiisuun barbaadu maaliin jiru waan ta'e malee na yaadu barare. Ilaah akkasii kanatti barbaadee jala teenye nurraa ka'an jenne hin baannee dandeenye nutoo garraa midhaa'umsa guddaa qabna. Kanaaf waan hin jenne galatallee qabna. Kana caalaa ulfaata ba'aan nuti baanne bakka keenya buutee maaliidhaan nu hin yaadne. Dhugaa jiru hundaa amma hubadheera rakkoo keessan hundaas isin bareera. Isin jibbaatan ture alaala seexaalee dhugaa keessan kooti natti hubadheef malee. Baroota isa baay'ee lafatti dhiisannee marma keenyarraa alatti dhowwamnee ifarraa galu kanaatti hundumaqee galanii kan waaqaa aramu badee. Karaa isaan dallisee wangeelli nuuf marge waldaa dhufa gootan rakkoo keenya arge. Beekee rakkoo kiristaanaa dhugumaa nuuf yaada anis kana booda miseensan ta'uu barbaada. osoo hin hubatin qubaan hin hubatin jedhama ammaaf ta'e. Har'a hubateera garuu hunda isaa Waaqayyo rakkoo keenya ilaalee guddisee waldaa dhuga goota fidee nuuf mul'ise. Hojiin isaa guddaadha nuti hin beekneef malee kaayyoon isaaf galuu isaaf nutti naaf gale. Hojiin dhuga goota kaleessa taasisa afaan dhagaan nutti barsiisa. Nuti jallisee naannoo malee tokkoon hin qabu gidira. Hojiin hojjetu macaafarra jira. Mormaa turkootti dhiifamanis ni jedha. Anis waldaa kanaaf miseensa ta'uu gala. Amara Furaagee jettee nama qoddumanni kiristaanaa isin hundumtuu koottaa waldaa dhuga goota miseensa taanaa dura ofii beekte warra badan barbaannaa galanni waaqummaa miseessuu haadha isaa qulqulluu fannasaa kan gabaadha.